Guyyaan har'aa kun guyyaa addaati. Magaalaan itti argamu magaalaa Jaalalaati. Waliin jireenya uummata naannoo Harariitii fi hawaasa godina Harargee Bahaatii fi magaalaa Maayaa tokkummaadhaan nageenya isaanii, diinagdee isaanii akka babal'ifatanii waliin jireenya dur akaakoo fi abaaboo irraa as dabrisan dhaloonni har'aa nuti warri jirru sun qeballee gala fuulduraatti tokkummaadhaan deemuudhaaf wal jaalalaan wal kabajuudhaan deemuudhaaf konferansiin kun hiikoo guddaa qabaa jechuudha. Kanaaf waan har'a dhufe osoo hin taane durirraa kaasee uummata waliin jiraachaa ture. Har'a immoo humnoonni yookaan badiidhaa tokko tokko ilaalchota tokkummaa uummata sabaa sablammootaa diigan hafarsuudhaan uummata hin diigamne ta'uusaa kan agarsiisu yeroo rakkootis yeroo bal'ootis agarsiisaa kan jirruu fi ammallee gara fuulduraatti illee cimnee deemuudhaaf hiikoon waltajjii har'aa kun qabu konferansiin kun qabu guddaadha jechuudha. Kanaaf naannoon Harariitii fi godina Harargee Bahaa magaalaa Maayaa uummata tokko walitti hidhamiinsaas qabu walirraa fuudhanii jiranii eessuma aadaa haboodha foon tokko jechuun ni danda'ama jechuudha. Inni kun ammoo tokkummaa keenya daran cimsuu danda'u qaba. Kanaaf waan dhufe waan tokkummaa diigu irraa namni balaaleeffatee wantoota immoo tokkummaa keenya walitti hidhan akka mootummaattis jaalalaan wajjin jiraachuudhaan misoomuun baay'ee barbaachisaadha. Keessaafuu waliin jireenya Harargee Bahaatii fi magaalaa Harar yoo laallu dhugaa dubbachuudhaaf harka afaan adda bu'uus hin danda'an. Tokko tokkorraa adda ba'ee jiraachuu hin danda'an. Yaadamuus inni kun jechuudha. Kanaaf ani sabaa sablammoonni Itoophiyaa keessa waliin jirru Itoophiyaa xiqqoo jechuu ni dandeenya. Magaalaa Harar jechuudha. Magaalaa Harar. Oromoon jira, Harariin jira, Adareen jira, akkasumas Tigireen jira, sabaa sablammoonni Amaarri jira. Sabaa sablammoonni 81 akka Itoophiyaatti jiru sun as keessatti argama. Inni kun fakkeenya Itoophiyaa xiqqoodhaa ta'e ni agarsiisa jeetii yaada jechuudha. Kanaaf magaalaan tun teenya ta Oromooti, ta Harariiti, ta saba hundaati waan ta'eef fakkeenyi magaalaa tanaa godina Harargee Bahaatiif illee muuxannoo tahee jaalalti tokkummaan waliin jiraachuun gara fuulduraatti guddinaaf deemuun karoora imala badhaadhinaa milkeessuudhaaf hojjennu kana galmaan ga'uudhaaf cechuu qabnaa hajuu saniin qabaanii dhaamsiin hawaasa kiyyaa qabu.